kabajamtoota fi dhaggeeffattoota numeetu bakkam nageenyi keessan baraadhaa kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan an isiniif qabu isinaa qaqqabu jecha guyyaa har'aa oduu biyya keessaa gaggabaaboo qabadhee isinii dhiyaadhe ani kan isin faana turu Numeer Hussein. Onkoloolessa 23 bara 2020tti godina Wallagga Lixa magaalaa Naqamtee keessatti wanti raawwatame nama gaddisiisa. Magaalaa Naqamtee keessatti ganda duwwaa 5 naannoo mana barumsa qophaa'ina qaasutti waraanni mootummaan bobbaase qeerroo Oromoo 5 bakka tokkotti ajjeese. Manuma isaan jiran keessatti itti dhukaasuun ajjeese. Inni tokko yeroo dheebsuuf ta'utti ari'anii ajjeesuun erga ajjeesaniin booda bira taa'anii billaa waraanuun gocha suukaneessaa qaama namaa laaleessu mootummaan Abiy Oromoo irratti raawwatee jira. Maqoonni ijoollee ajjeefamanii Ragaa'eel Hayiluun, lammaffaan Heenok, sadaffaan Falaanataa, afuraffaan Araarsoo, shanaffaan Dhaabbittiidha. Qeerroo kanneen badii tokko malatti maqaa Oromummaa isaanii qofaaf akka karkarrootti ari'atamanii ajjeefaman. Ajjechaa fi hidhaan guyyaa irraa guyyatti dabaluun yaaddoo guddaa naannoolee Oromiyaa hunda keessatti shororkaa uumee jira. Oromiyaan guutuun bahaa fi gala isaanii yaaddoo uumee jira. Sa'aatiin golgolooyinaan mana irra deemuun qeerroo adamsanii hidhuun sabboonummaa isaa qajeelatti hubannaan isa Wallaggaa qabanii hidhan Baalee geessuun ajjeesan. Bosona keessatti gatuun bineensa nyaachisu. Isa Baalee qaban Wallagga geessuun ajjeesuun bineensa nyaachisan. Bulchiinsi Abiy Ahmad bifa jijjiiratee haala suukaneessaa duguggaa sanyii saba Oromoo qofa irratti raawwataa jira. Dabballoota kaadiree isaa warra garaa qofaaf jiraatan walitti funaanee horii uummataa itti dhangalaasee obboleessaaf obboleetti akka ajjeesu akka duudaa garaa ta'an walitti hammeessuun Oromoo fi Oromoo jidduutti wal shakkii uumuun waliin dhahaa jira. Mootummaan maqaa Oromootiin masaraa gale kun riqicha lafee ilmaan Oromootiin ijaarame irra dhaabbatee kiiloo 4 seene Oromoo ganuu bira darbee hidhuu fi biyyaa baasuu bira darbee ajjechaa suukaneessaa fuulaa fi fuulletti ajjeesuun bineensa nyaachisaa jira. Uummanni Oromoo kana hubatee yeroon dammaqee mootummaa kana ofirraa iddoo itti godhu yoo baate rakkoo cimaan uummata kana irra gahu fagoo miti. Hooggantoota Oromoo kan siyaasaan ciccimoo hidhee mana hidhaa keessatti hiraarsaa ilmaan Oromoo isa kan magaalaa Oromoo fi baadiyyoota Oromoo keessatti ajjeesaa ufii isaaniitii guyyaarraa guyyatti wal muudaa aangoo walii jijjiiraa ooluun akka waan hojii boonsaa hojjetaa jiraniitti Finfinnee keessatti wal gahanii uf leellisuun tuffii uummata bal'aa Oromoof qabamu isaa jiru. Wan nama ajaa'ibu keessa biyya san keessatti osoo nama hidhuun jiru nama yakka raawwate seeraaf dhiyeessanii yakka isaatiin hidhamee adabamuu osoo qabu akka bofatti dhagaan mataa keessa tumanii ajjeesan. Oromoon kaabaa kibbaa dhihaa baa hundaa iyyee isiisee wal kaasuu yoo mootummaa kana iddoo itti ofirraa hin godhu ta'e sanyummaan Oromummaa akkuma duraa mumichi waggaa akkuma Oromummaa waliin qabanne godha jedheessan gochuuf fagoo miti. Isa kana irra ooluuf murteessan nuyi ilmaan Oromoo ammuma irraa jaarsaaf jaartiin qeerroo fi qarree osoo hin jenne fincila wal addaan hin cinne finiinsuun mootummaa abbaa irree kana of irraa hobbaasutti fala. Ibsa poolisii hidhaman badii raawwataniif adabamuun osoo qabanii reebamuun ajjeefaman kajennuuf isa kana qondaalli PP guddaan Haayiluu Addunyaa akka armaan gadii kanatti jechuun barreesse. Magaalaa Naqamtee keessatti humni abbaa torbirratti tarkaanfiin fudhatame. Magaalaa Naqamtee keessatti opereeshinii cimaa qaamni nageenyaa uummata waliin qindoominaan taasiseen humna shiftaa hidhatee dahoo qabachuun balaa hamaa geessisuuf qophaa'e irratti tarkaanfii fudhanne irraa jedhe. Magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 5 keessatti mana namaa dhuunfaa manneeffatanii haleellaa dabalaa gaggeessuuf qophirra osoo jiranii dheeree ummataaf sakatta'aa humna nageenyaa kan irra gahame shiftoota 4 ajjeefamu ta'uu poolisiin ibseera jedhee barreesse. Keessattuu Ragaa'eel Hayiluun nama magaalaa keessatti manneeffatee warra badii raawwatan qindeessuu keessa isa tokko jedhee barreesse. Qondaalli PP kun namoota 40 mootummaan biyya bulchuu kana hanga funyaanii hidhatee shororkeessaa magaalaa Naqamtee walakkaatti adamsanii ajjeesuun gootummaadha. Kan biyya bulchuu durriyyee malee mootummaa ummataati miti. Waraanni har'a teessoon itti mi'ooytee angoof jecha obboleessa isaa irratti bololu kun boruuf seenaa jalaan baatu lubbuun ilmaan Oromoo waggaa 3 kana keessatti darbeef akkasumas godina Baalee magaalaa Roobee keessatti ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hokkora warra kaase keessaa isaan tokko jechuun qeerroo magaalaa keessa deemanii guuranii hidhan irratti poolisii magaalattii shororkeessitoota jechuun himate.
shororkeessaa jedhaatumaa oolan. Himannaan amma qeerroo Baalee irratti baname kun waan biraa of keessaa qaba. Haala inni itti deemu laallee hordofnee isiniin geenya. Ammaaf qeerroowwan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa booda magaalaa Roobee keessaa qabamanii ji'a 3 oliif mana hidhaa Dhagabooraa keessatti hidhamaa jiran keessaa namoota 47 irratti himannaa shororkeessummaa wal qabatuu fi qabeenya miliyoona 56 ol barbadeessa jedhuun himataniiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii numeetuuf kan taatan taatee guyyaa har'aa qabadhee kanumaan goolabaa hanga yeroo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.